Hello. Oh, Boni. Nagaa namni? Nagaa jirra akkamati? Siiniin dhimma sana xumuraaman jira. Har'a dorgommiidha. Dorgommiirra jirra. Amma namoonni dhufanii bakkee jiru jechuudha. Bakkee dhaabbachaa jiru ijoolleen. Akkuma sii xumuruutti yaadu sana jechuudha. Rakkoon hin jiru bakka ammadhaa tokkottis dhimmi rakkoon qabu sa'aatii. Hojii ijee galuuf jenna booda siin dawwala. Siin dawwala. Akka xumurreen siin dawwalan hojii galuuf jenna. Nagaa bulte. Maatii softaa. Maatiidha. Maatiitti hin akkasi. Haa jalqabnu ijoolleen. Ijoolleen Achi dhaabataa jiru. Baay'ee hojii galla. Dheeressaa. Maqaa kee? Dheeressaa eenyuti? Dheeressaa Qabaatoo Jifaaraa. Dheeressaa Qabaatoo Jifaaraa. Umurii kee? Umurii 26. 26. Saala? Saala dhiira. Qabxii kee? Qabxii 3.9. Ajaa'iba. Yuunivarsiitii isaarraa baate? Yuunivarsiitii Jimmaarraan bahe. Qabataaf ta'a? Bara meeqa baatee eebbifamte jechuudha? Ani bara 2010 saayinsii siyaasaatiin ani Yuunivarsiitii Jimmaarraan bahe. Saayinsii siyaasaa. Dheeressa. Bara 2010 baate. Mee akkasumara hagaa irratti hojiin argatiin jirtanitti fakkaata? Mee maalirra turte dheeressa hagaa irraa kana? Qabxii gaariifiidha. Qabxii guddaa qabdati. Hagammaa akkamittiin hojiin arganne? Ani bara 2010 saayinsii siyaasaatiin Yuunivarsiitii Jimmaarraan bahe. 2010 hanga 2011tti 11 gara dhumaa jechuudha. Dorgomaatuman ture, dorgommii deddeeme dorgomaan ture. Isaa booddee ani maatii dubbisuuf gara baadiyyaatti hin deeme. Deemes immoo gara dorgommiitti akkasumaraan deebine baadiyyaa daawwannaa wayiirra ture jechuudha. Daawwannaa bosonaarra. Bosona daawwachaa turte. Waggaa gamma kana bosona daawwattee mee maal fa'aa daawwatte bosona keessaa? Maal bosona keessaa waan baay'een daawwadhe. Tokkoffaa wantoota ani arge bineensota baay'eedha. Akkasumas lubbuu qabeeyyii kan qaban hedduutu achi keessa jiru. Kan akka qeerransaan jira, leenciin jira. Akkasumas immoo kan akka waraabessaa maal illee jiru jechuudha. Ayyee mee wantoota daawwatte kanarratti maal hubatte daawwannaa kee kana keessatti? Wanni ati hubattee dabarte maalidha? Akka nuufis ta'utti daawwannaa ajaa'ibaadha. Ayyee ani waan hubadhe asirratti bineensotaa fi wantoota lubbuu qabeeyyii kan daawwadhe irratti yeroo fakkeenyaaf jechuudha walii galtee isaanii faana ajaa'iba ture. Leencaa fi qeerransi yeroo itti wal ta'anii waraabessaatiin bosona kana keessaa ari'anii baasantu jira. Akkasumas immoo waan naannoo sana uummanni lubbuu qabeeyyii naannoo sana jiru akkamitti akka leencaa fi qeerransa kunuunsutu baay'ee ajaa'ibaa ture jechuudha daawwannaa kana keessatti. Naannoo ati turte sanarraa lubbuu qabeeyyii kunuunsu keessumaayyuu qeerransaa fi leencaa kunuunsaa jechuudha hawaasni naannoo sanaa. Baay'ee kunuunsaa bakka qabaatu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Nulleen akka deemnee daawwannu nu goote kaka'umsa guddaa nu laatte. Nuti hin daawwanna. Mee gaaffii xiqqoo ishee waanuma ati jettirraa kaasee gaaffii xiqqoon si gaafadha. Bosonoota Arsii fi Baalee keessa bosona gurguddaa paarkiiwwan gurguddaan jiru. Bosonoota kana keessaa maaliif qeerransii fi leenci sababa maaliif haphatanii jettee yaaddameeti? Akka daawwataa tokkootitti. Ani akka daawwataa tokkootti sababiin kun ta'e jedhuufi maaliif achitti haphatan kan jedhuufi maal seete lubbuu qabeeyyii naannoo bosona sanaa jiranii ofitti kunuunsuu akkasuma immoo ofitti waamuu fi ofitti qabuu dadhabuu isaaniirraa kan hafe leencaa fi qeerransi achitti waan baay'anii natti fakkaata. Amma immoo kunoo hubannaa uummanni naannoo sanaa gonfateetiin
leencis qeerransis Oromiyaa bosona Oromiyaa hunda keessattiyyuu akka gabbatee jirudha kan argamaa jiru. Kun immoo jalqaba irratti hawaasi naannoo sana kunuunsas ta'e leencaaf qeerransa sana hammachuu irratti hubannaa gahaa hin qabudha kanatti jechaa jirtu. hubannaa gahaa hin qabu. Amma akkamii hubannaan injira horsiisaa yookiin immoo kunuunsaa jiru? Eeyyeen amma Baalee Arsii qofaa osoo hin taane Jimma dabalate leencaaf qeerransa kanaaf bakka guddaa qabaatanii horsiisaa jiru akkasumallee ofitti qabachaa jiru jechuudha. Waan ajaa'ibaati gaariidha. Mee gaaffii kan gaafattu haa ta'u baay'ee gaariidha waan ajaa'ibaati nus gara fuulduraatti jennee daawwanna jenna. Gaaffii na bira jiruun takkaan si gaafadha. Jechuun egaa gaaffiima dandeettii siyaasaa keetti fayyadamtee mee dandeettiin addaati qabu maali? Hagaa maalitti? Ani akkasii nama siyaasaa tokkotti erganii daawwannaa kanarraa ol deebi'ee qabsoo karaa feesbuukii gaggeessaan jira. Kanarratti dandeettiin ani qabadhee amanu foloowerii 100 nan qaba akkasumas laayikii fi sheerii tollee 4K 5K amma deemanitti jiru jechuudha. Dandeettii foloowerii fi intinaa jechuudha. Ati aktiivistii Xobbee kan nuti hin beeknedha jechuudha. Aktiivistii Xobbee gata ola deemaa jechuudha. Nuti foloowerii bakka jalatti kufnee jirra jechuudha. Eeyyee deebisa malee jechuudha jirtu. Akka galtee nu deebista rakkoon qaba. Egaa waan tokko kanatu hubachuu qabdu. Baay'ee gaarii ture. Jalqaba irratti nu ta'e ture. Fudhannee dhugaa fudhannee ture. Dhuguma hin deemnas nutis garma fuulduraattu yaaduma akka sabaatti iyyuu nu barbaachisudha. Kanaaf amma garuu wanti xiqqoo ishee akka gaaffiitti kan ulaagaa dhaabbata keenyaa keessa hin jirre ulaagaa dhaabbata keenyaa gaafa seedu dhaabbanni keenya kan hin barbaanne ishee feesbuukii irraa yookiin fuul barruu irratti aktiivistii fuul barruu irraa kan nuti hin barbaanne jechuudha. Egaa akka saayinsii baratteen jalqaba hojjettee ture. Akka saayinsii baratte sanatti fayyadamtee daawwannaa ajaa'ibaati kanatti goote. Amma garuu xiqqoo ishee wanti ammatti irra jirtu kun karaa feesbuukii kan hin barbaadu dhaabbanni keenya ishee kan hin barbaadu ani akka kootti ishee kana gama dhaabbata bakka bu'ee akka hin barbaanne sittiin himaa nu ba'i. Mucaattee ta'a madaalaan Tole yoo karaa daawwannaa kana jajjabeessee dhufee qacaramuu nan danda'a. Yaa gaafa sana nu dawwali. Nuti illee hin baasnu beeksisa yoo daawwannaa jalqabdee mee unumtu ammasitti yoo deemuudhaa baanneefi nu dawwali. Galatooma. Kan itti aanu baaname. Birmataa. Birmataa Oliiqaa. Kabajamaa maqaa guutuu Birmata. guutuun jedhe Birmata Oliiqaa. Gidaadha. Hin sodaatiin birmata hin sodaatiin seera qormaataa eegi birmataa Nutti maalta. Qabxii 77 anatti fidaa. tasgabbaa hin beekna tasgabbaa birmataa eegi kan Umuriin kee meeqa? 24 Saan? dhiira. Dhiira. Birmata yuunivarsiitii kamirraa baatee? Direedaa. Dirreedawaa? Waaw. Gaaffitti feera. Bara meeqa baate? Bara 2011. 2011 waggaa lama hojii hin argatiin jirta jechuudha. Barbaadaadhumaan jira. Barbaadaaf ta'u maamii ta'a. Qabxiin kee meeqa? Qabxiin koo 3.14. 3.14? Eeyyee. Nama gaddisiisa. Shamarran babbareedduun iyyuu dubara babbareedduun qabxii kanaa oliif daaru qabxii ajaa'ibaa. Qabxii sana oliif daaru. Barumsa Tole mee birmata 3.1 qabda. Naannoo keessan bakka atitti dhalatte afooshii hin jiraa? Afoosha guddaatu jira. Afoosha guddaa kan nama baay'ee hammatudha jechuudha. Eeyyee abbaan koo keessa jiru. Akkas taanaan mee birmata qabxii kanaanii waajjira kana sun ta'e afoosha sana deemtee galtee maal sitti fakkaata? Maaliif afoosha sana bakka hojii qullaa qabu deema yaada maali nama baay'ee hammata waan ta'eef utuu achi deemtee natti tola akka kootitti. Bakka hojii hin qabnu naan jedhan bakka qullaa hin jiru naan jedhan. Hin bulchita ture too dhaqxe. Nyaata. Mee birmata gaaffii tokkoon si gaafadha. Akka xiinxalaa saayinsii siyaasaa barate tokkotti taatee fi waan addunyaa kanarra jiru hunda beekuun dirqama isaatii jedha. Itiksiidha immoo nuti kan jedhu.
Kanaafiyyuu mee addunyaa kana irraa namni jaalallee hedduu qabu eenyu? Akka naannoo keenyaatti caalchisaa tokko tureyyuu akka addunyaatti garuu seexanadha. Kun immoo waan beekamaadha. Seexanni nufi tuffetti. Yuunivarsiitii seexanaatti bahe? Argadheera miti. Haa ta'u rakkoon qabu sitti himna. Mee sana biraan immoo dandeettii addaa ati qabdu maalimi? Ani dandeettii addaa baay'een qaba. Waanuma marayyuu dandeettii addaa koo baay'ee waan of ajaa'ibsiifadha. Tole meetti fufi. Inni jalqaba irratti dandeettiin koo osoo nyaadhuu dubbachuu nan danda'a, osoo nyaadhuu liqimsuu nan danda'a, osoo dubbadhuu haasa'uu nan danda'a, osoo alanfatiin liqimsuu nan danda'a, osoo deemuu fiiguu nan danda'a. Kan biraa addatti kan inni jaalladhu osoo argu akka nama arginetti bira darbuu nan danda'a. Dandeettii ajaa'ibaa qabda. Si'a 54 agalmaa'een ture hojii. 55 dhuftees obsa qabda. Birmataadha naannoo nuti diramuu dhufteeti. Mee akka gootu dandeettii ajaa'ibaa qabda. Dandeettiiwwan kee kan baay'ee jaalladheerani. Ani siin miti dandeettii kanatu natti tole akkuma si arginu jechuudha. Akka gootu dandeettiiwwan kee kana fayyadamiiti. 77 fide. Tasgabbaa'ee qabna sirriidha. Akkasii baateen barattoota diida dhaabbatan argiteetta. Danuutu dhaabbatee jira. Yaa akka nama nagarreetti isaan bira kuteeti. Fiigii deemi. Sana booddee aspaaltiitti akka baateen immoo dandeettii kee isa utuu deemtu fiiguu dandeessu sana maal goota? Hojiirra oolchiitii fiigichaadhaan gali. Gara manaatti. Taaksiin barbaaddu jechuudhaati. Nu Qarshii taasisa kan kaffalu. Dandeettii kee fayyadamuun namatti gala. Gatuu kophiin nama darbaa. Baankii ergina si gadi. siif ergina baankiidhaan ba'i. Waaqayyoo si na eebbisu galatooma. Akkamii dhufaa jira? Caalaa. Caalaa? Ta'i. Kabaja beekaa kun. Tole. Caala maqaa guutuu. Caalaa Dirbabaa miti. Caalaa Dirbabaa kenna. Sagalee kee kaas. Caalaa Dirbabaa kenna. Umuriin kee meeqa? 23. Haa ta'u. Saala. Saala. Namaaf qoramu dhuftee moo qoramu? Caalaa tasgabbaa seera qormaataa eegi. Qormaata kana ofuma keef qoramuu dhuftee miti. Yeroo meeqaffaa qoramta qormaata? Noo 55 afaan qoramaadha kanaanii. Kanaan 55. 54 kana dura qoramteettaa jechuudha. Dura qoramee beeka. Baay'ee gaariidha. Waan si gaafatameef deebii laadhu tasgabbaa'e. Ayyeera. Tole. Maal ta'u? Lakkoofsa bilbilaa. 9. Maatti godhi dhiisi. Hin barbaachisu. Yuunivarsiitii kamirraa baatee? Walloo Yuunivarsiitiidha. Walloo haa ta'u. Bara meeqa eebbifamte Caala? 2012. 2012 waggaa lama hin arganne jechuudha. Waggaa lama keessatti 55ffaa qoramuu qaba. Hojiin barbaadu. Qabxii meeqaan baatechi? 35. Ingiliffa kanaan addunyaa irratti maaf hin qoramu? Maala gibbiitta fiyyannaan inni iseen dhufee hoo? 3.5 baatee? Dhugumsa ta'e kun qabxii shamarraniyyuu hin taane qabxii shamarraniyyuu hin taane. Kana shamarran babbareedoon fiduu danda'u barsiisaa jala fiigan mee gaaffii gaafadha. Gaaffiin si gaafadhu seeraan na caqasii. Ati barataa saayinsii siyaasaati. Poolitikaa saayinsii barachaata. Tasgabbaa'ii na dhaggeeffadhu. Akka barataa saayinsii siyaasaatti seenaa fi ta'iiwwan yaadachuun haala biyyi tokkorra jirtu baruun barbaachisummaa guddaa akka qabu beekta. Kanaaf amma seenaa keessaa waan gabaabduu wayii si gaafadha. Gaaffii baay'ee salphaadha. Waraana addunyaa lammaffaa keessatti dhiyoodha. Waraana addunyaa lammaffaa isa tokkoffaatu illee fagoodha malee jechuudha. Waraana addunyaa lammaffaa keessatti namoota lubbuun isaanii darbe nama 100 qofa. Nama 100 qofaadha. Hunduma isaanii siin hin jenneef nama 100 qofaan itti himtaa dafi. Amma dhugaa dubbachuudhaaf kana firrumti isaanii beekuu? Gaaffii ni. Hiriyoonni amma si faana qoramanii ba'an warrumti akka kee barattoonni kan hunduma isaa himee ba'ee jira. Kunaaf kana barata saayinsii siyaasaa kanatti kanaaf ulfaataadha. Hin beektu jechuudha. Kana mucaa ta'etta. Haa ta'u mee haa ta'uti inni kun akkuma darbetti haa ta'u. Dandeettiin adda ati qabdu maali akka barataa saayinsii siyaasaa tokko eebbifamee bahetti? Baazawee illee hedduun qaba. Keessaa hawaasni gabaabsiin itti gabaabsi. Haala qaala'insa yeroo ammaa irratti hundaa'e anama waa tokko waan inni itti fayyadamus qaba. Kana sa'aatii ciree na barbaachisutti hirpaataan dabarsee sa'aatii laaqanaa irrattis akkasuma bakka bashannanaa bookisa jedhu deemee fayyadamuu fi hirpaata irratti immoo waan na barbaachisu feentii nyaadhee buluu nan danda'a. Jechuudha. Kun amma dandeettii ajaa'ibaati. Haa ta'u
qilleensuma kanallee akka salphaatti otoon sombaan hin gahin gara garaachaa liqimsuun nugaa liqimsita waan bareedaadha dandeettii ajaa'ibaa qabdaa. Cimadatti naa barreessa. Akkas goota barreessineerra dandeettii kee kana fayyadamteeti waan tokko nu fayyadda. Nuunis hin fayyada dandeettii kee kun si qofa miti. Tasgabbaa'ii dandeettii kee ishee sa'aatii ciree irratti raftee dabarsita mitiire bara kana rafii dabarsi. Bara 2014 kana rafii dabarsi. Sa'aatii laaqanaa irratti immoo wookii gootee dabarsita miti 2015 wookii dabarsi. 2016 immoo maal goota sa'aatii irbaataa irratti feentii nyaatta. 2016 immoo feentii nyaadhuu dabarsiiti 2017 nu dawwatu. Bilbila koo qabattanii? Qabannee nuu ba'i. Hojii asumaan bira mata? Nuu ba'i qabanneerra. Maal jechuun keessan isin? Nuu ba'i. Akkamitti? Maal jireenyi mamatti fuutaatu? Ba'i namaa baay'eetu nu eegaa jira. Akka kanan jedhamu. Sooretti. Waraabaa. Ta'i. Sooretti eenyutti? Sooretti. Maqaa anuu beeka. Eeyyatti. Gaafadhu. Sooretti. Sooretti eenyuti maqaa guutuu natti himtaa? Sooretti Tolchaa. Sooretti Tolchaa tole. Maqaa guutuutti Tolchaa eenyudha? Sooretti Tolchaa Bulbulaa. Tolchinee bulbulaa. Sooretti umuriin kee meeqaa? 18. Tole achuma jedhii taa'ime achuma jedhii. Maal ati 18 iyyuu waan guutuun fakkaattu nama 18 iyyuu miti kun. Sooretti yuunivarsiitiidhaa bara meeqa baate? 2010. 2010 baate. Umurii waggaa 14 yuunivarsiitiidhaa baate jechuudha. Har'a umuriin kee waggaa 18 waggaa 14tti baate. Mana barumsaa keessatti dhalatteeti? Lakkee namoonni warra kootti dhalatte. Maatiin kee barsiisotadha? Isaan qotee bulaadha. Maatii qotee bulaa keessaa umurii waggaa 14 yuunivarsiitii baate. Ajaa'ibaati. Gaafadhu. Sooretti mee qabxii meeqaan baate? 2.3. 2.3. Waaw ajaa'iba isa dhugaan siin jedhe qabxii kana dhiironni homtuu fidaan jiranii isa dhugaan siin jedhe qabxii addaa baattee Gaaffii gaafadhu. Tasgabbaa'ii gaaffii gaafadhu. Gaafatan jira. Sooretti yuunivarsiitii kamirraa baate? Haroomayaa. Haroomayaa. Waaw iddoo bareedaa nama bareedaa gal. Haroomayaa haa ta'u. Bara meeqa baate? 2010. 2010. Agayoona waggaa afurtoo hojiin argatiin jirtaa jechuudha. Nama kana fakkaatu. Ajaa'iba namni nama galchuun beeku jechuudha. Sooretti lakkoofsa bilbilaa naa kennitaa? Waasagal. Ishi. 75. 75. Haa ta'u. Rakkoon qabu. Sooretti ni gaaffii kanatti aanee jiru immoo haala maatii jedha. Haala maatii jechuun. Haala maatii jechuun heerumteettaa jechuu barbaadeen. Ammaaf garuu Ni heerumne. Ni heerumne. Waaw namatti tola isa dhugaa ni heerumne. Waaw ajaa'iba. Dhugaan siin jedha si barbaachisa akkas gochuun kee baay'ee Hojii itti fufnu gaafataan jira. Sooretti mee gaaffii kanatti aanee jiru maal seete namni saayinsii siyaasaa baratee jaalalaan walitti dhufeenya godhachuu qaba haala jaalalaa walitti fiduu qaba mee maal ture muuxannoon ati jaalala irratti qabdu akkam ture mee? Aanaa muuxannoo tokko hin qabu jaalala irratti. Jechuun sagalee keessa ol kaasii maaliif hojii ittiin galu? itti galeera seenaan jira. Kanaafiyyuu as keessatti waajjira keenya keessatti icciitii wal dhoskuun hin jiru. Atam akka waan as waajjira kana keessa galteetti akka waan hojii jalqabdeetti fudhadhu. Keessumattuu aniifatti immoo waa baay'ee haasofnaa icciitii wal dhofkachuun nurra hin jiraatu. Kanaaf waan dabarsite mee maaltu jira natti? Mudannoo addaan qabu maal sitti fakkaate muuxannoo addaan wanta qabu garuu yeroo yuunivarsiitii waggaa lammaffaa ture hiriyaa qaba ture achi keessatti hiriyaa gosa nafaan akkuma eebbifamnee mooraa yuunivarsiitichaa gadhiisne haala gaddisiisaadhaan gargar baane. Waaw namatti tola. Gargar ba'uun keessan baay'ee namatti tola. Baay'ee jaalladha. Gargar ba'uu qabdi dagadha. Itti dabalee akka tasaa hojii barbaachaaf otoo deemaa jirru nama ta'e faana dargaggeessa wayii faana wal bare jaalallee godhadhee amma wajjin jira.
Amma sooretti wanta ati beeku qabdu qaala'insa jireenyaa kana ulfaatee jiru keessatti maal godha lama taanii wal jaalachuun isayyuu immoo hojjettoonni baay'een otoo fuudhin jiru otoo hin jaalatin jiru isaan kun otoo jiranii hojii dhabaan lama wal rakkisuun wal abidda walitti qabsiisuun maal godha namni bishaan isinitti fiigu hin jiru kanaafiyyuu maal qaba yoo dhiistanii kana jechuun hojii kana yoo si galchuu barbaadu. Maal rakkoo qabaree waajjira kana keessatti dhuguma nan galataanaa inni safuu danda'a akkuma ati jettee ba'aa walitti ta'uudha inni kun hojjetaa lama hojjetaa dhabeessi lamaanii. Sooretti tasgabbaa'ii miira keessaa ba'i. Hojjetan waajjira mootummaa keessa jirta malee hoteela yookiin mana bunaa keessa yookiin mana shaayii keessa hin jirtanii. Gaafataan jira. Koree manaajimentii tasna kaa'e. Koree maagneetti akka asii kaa'e wajjin taphachaa jirta. Koree manaajimentii fakkaachaa hin jirtu maalidha beektaa Sooretti? Dabarteetta kan isaa. Darbeera. Inni kan dhuunfaasaa tasgabbaa'ii kan dhuunfaasaa dabarteetta. Inni akka nama tokkotti si qoree si dabarfateedha jechuudha. Kan mana isaa dabarte malee kan waajjiraan dabarree kan waajjiraatti fufna. Gaaffii waajjiraan si gaafadha. Ati barattuu cimtuudha sanuu nama waggaa 14 yuunivarsiitii giraajuweet godhee bahedha jechuudha. Kanaaf akka barattuu saayinsii siyaasaatiitti gaaffii sasalphaan si gaafadha. Gaaffii waajjirri qopheesse si gaafadha isa akka kan saatii miti jechuudha. Koorsiin jalqaba waggaa tokkoffaa gaafa barattu koorsii kireeditaa horii 5 qabu fudhatteetta. Koorsiin suni chaaptarii 5ffaan maal jedhaa? Qabiyyeen koorsii sanaa maalidha? Qabiyyeen chaaptarii sanaa waa'ee maaliiti? Amma mucaa kana bareeddu akkas bareeddu mucaa cimtuu akkanaati. Gaaffiin akkas ulfaatu maal barbaachisa amma akkasitti galuun hin dandeenye. Moodeelistii miti kan dorgomsiisaa jirru ogeettii siyaasaati kan barbaanne moodeelistii miti. Isa sana gaafa achi mana keetti dorgomsiisuu dandeessaa jechuudha. Itti fufi. Achi teessee qoramtaa isheen achi deemtee qoramtaa. Itti fufi hin beektu taanaan gabaabsi Sooretti. Ani waan yaadadhu. Yaadattu ayyee gaaffii siif kenname hundumaayyuu CV keellee hanga laaletti waama fudhatamaa tokko nagarree qabxiin keellee baay'ee gad bu'aadha. Nu ba'i. Darbeera miti? Isa biraa dabarteetti. Sirtii si dabalan akka leensi dabalan. Isheen bilbilaan. Sifan bilbilaan. Galatooma. Amma yoomiitti akkas taana mucaa kana fakkaattu yoo galchine nama akkasii barbaada waajjirri keenya nama dandeettii akkasii qabu nama waajjirri keenya moodeelistii kophaatti barbaanna jedhemoo nama ogeettii siyaasaa yookiin ogeessa siyaasaa barbaanna jedhe. Ati amma yoomitti malaammaltummaa kana hojjetta? Yoomsitti malaammaltummaan kun nama baay'eetu bareedina isaatiin dandeettii siyaasaa qabu fayyadamee bareedina isaatiin hojjetaa jira maal taate? Naamiti sammuudha barbaanna nama mormaa ol fayyadamuu barbaanna. Ati malaammaltummaa maal jettaa namni addunyaa kanarra jiru hundi. Ati mataan kee mormaa ol fayyadamaa jirtu ati mataan kee. Argeera malaammaltummaa. Yaa fakkaata bakka. Hello Boni. Siinidha. Xumurree jirra. Already xumurree jira amma mucaa rakkataan tokko si kuffisee intala bareedduu wayii tokko dhufte nan fuudheen oolu seeta. Amma akka jettu adaadee kootti dawwaliitii akkan si dabarseetti maaloo irra deddeebite isheen immoo toofii kee aangoo guddaarra jirtu intalli koo hojii dhabdummaadhaan waxa lamaa jirti jetti adaraa ittiin akkanatti si galchee dafee agarni bakka amma dhuftee ati baalli nurkaa fuudhu qofa tofee bakka xumureetiin jira. Yaa bakka amma dafii kottu siin dawwala baay'ee namni siin dawwala xumurreerra. Tole.